Raggaasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Oromoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Adamsaa Addoo. Kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Kamisa onkoloolessa 22 bara 2020 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 12 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Balfa adda addaarraa xaa'oo uumamaa yookaan kompoostii oomishuudhaan biqiltoota magaalaa Beddellee keessa dhaabbatan akka kunuunsaa jirtu kan dubbattu dargaggeetti tokkos dubbisnee jirra. Qophii fayyaas ni qabnaa kanneeniif kabroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Produuseriin Tamsaasarraa Biraanaayiluu Tamsaasa Intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara tujubeettan sin dabarsa. Attamooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Muddama mootummaa federaalaaf naannoo Tigraay gidduu jiru hiikuun itti gaafatama komishinaa araaraaf nagaaf kenname akka hin ta'in geggeessitoonni hojii komishinichaa beeksisaniiru. Komishinichi labsiidhaan erga hundeeffamee booda yeroo hedduu kan inni irratti fuulleeffate hojii isaa ijoof of ijaaruu akka ta'e akkasumas hojii isaaf haalawwan mijeessuu akka ta'e ibsamee jira. Komishinichi araaraa har'a waareerra ibsa gaazexeessotaaf kenne irratti barreeffama gabaabaa raabseen kan irratti fuulleeffate baatilee 3 darban hojii hojjedhe jedhe adda addaa irratti ture. Haa ta'u malee qiyyaafati gaazexeessonni biyyattii keessatti muddama uume jedhanii kan yaadan mootummaa federaalaaf naannoo Tigraay gidduu falmii jiru irratti kan fuulleeffate fakkaata. Komishinichi qaamotii kana walitti araarsuuf yookaan walitti fiduuf maal hojjete jechuun gaazexeessota adda addaa biraa gaaffiin dhiyaateera. Ittaantuu komishinarichaa akka ta'aniif nabbarshi Nugusee deebii kennaniin mootummaa federaalaaf mootummaa naannoo Tigraay gidduu muddamni jiru nuyiif mootummoonni lamaan mootummoota fudhatama qabani. Kanaaf rakkoo mootummaa federaalaaf naannoo gidduutti uumamu hiikuun kan komishina nagaaf araaraa miti. Ifaaf ifatti kan mana maree federeeshiniiti. Haa ta'u malee akka lammiif akka komishina dhuunfaatti kan nuti gochuu dandeenyu tasgabbaanii akka dubbatan gaafachuuf yoo mari'achuu barbaadan immoo nuti qopheedha jedhan jechuudhaan Mallasfaachoo Ammahaa gabaaseera. Naannolee hollaa Itoophiyaa gama bahaa keessatti gurmuun qindoominaan hawaannisa ittisuuf sosso'aa ture Dirree Dhawaa fi Harargee dhiyaa weerara hawaannisaarraa qulqulleessuusaa ifa godhee jira. Gurmuun kun ibsa gaazexeessotaaf kenneen akka beeksisetti Harargee bahaa keessaa aanaa tokkorraan kan hafe aanaalee kabroon hawaannisarraa qulqullaa'uusaa ibsee naannoon Harariis yeroo dhiyooni qulqullaa'aa itti aansee immoo ilaalchisaa guutummaan naannoo Somaaleef ta'a jedhee jira. Biyyoonni hollaa Itoophiyaa gama dhiyaa weerara kana ittisuuf qindoominaan hojjechuuf kallattii kaa'ameen daangaa siyaasii sararee tilmaama keessatti hin galchin waliin ta'uun hojjetaa akka turan beeksisan. Kanaanis naannolee weeraraa hawaannisaan akkaan miidhaman qulqullaa'aa jiraachuu gurmuun kun beeksisee jira. Naannolee bahaa Itoophiyaa bakka bu'uudhaan ibsa kennan ittaanaatti gaafatamaan waajjira qonnaaf qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Gutuu gammachuuf itti gaafatamaa waajjira qonnaa bishaaniif albuudaa Dirree Dhawaa obbo Ibrahim turan jechuun Addis Chakkol gabaaseera. Komishinariittiin olaantuun dhimma mirga namaa akka tokkummaa mootummootaa Misheel Baachelet magaalaa galma mootummaa Naayijeeriyaa Leegos keessaa wixata darbe humnootiin nagaa eegdotaa hiriirtota mormii irratti kan gargaaraman humna ammaa ba'aaf tarkaanfii waliin gitne kan ittiin jedhan cimsanii balaaleffataniiru. Kanneen akka kana hojjetan fuula murtiitti akka dhiyaatan illee komishinariittiin olaantuun kun gaafataniiru. Gabaasaa Liisaa Shilaayin namoota dhiyeessa. Hiriira kanarratti yoo xiqqaate hiriirtonni 12 ajjeesamuuf kabroo hedduun madaa'uu gabaase dhaabbanni mirga namoomaa sadarkaa addunyaa Amnesty International namoota hidhannoo hin qabnetti dhukaasanii ajjeesuun akka fixinsa murtii seeraatii alaatti ilaalamaa jira jaarmayichi. Komishinariittiin komishina mirga dhala namaa akka tokkummaa mootummootaa Misheel Baachelet dhukaasa humna mootummaatiin hiriirtota irratti baname sana dura caasaan kaameraa televiziyoonaa fi ibsaan beekaa addaan kutamuusaa ilaalchisee gabaasaaleen ba'an kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatan. Kun dhugaa ta'uun mirkanoofnaan haleellaa akkaan hamaatuutti yaadamee karoorfamee qindeeffamee namoota nagaadhaan hiriira ba'an irratti geggeessamee jedhu. Dubbiimaan komishinariitti mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa Rupert Colville VOA'f ibsa kennaniin gochaan kibxata dabre Naayijeeriyaatti geggeessame sun qulqulleessamuu qaba jedhanii haleellaa waan karoorfamee geggeessame fakkaatu kana eenyu akka ajaje eenyu akka qindeesseef eenyu akka dhimma isaa beeku adda baafamee mirkaneeffamuu akka qabu dubbatan. The
bottom line here is this endemic. Dhimmi ijoon rakkoo namaan humnoota nageegumsaatiin Naayijeeriyaa keessatti uumamu kun adda baafamee qulqulleeffamuu qabaa ka jedhu. Sababaadhumti hiriirawwan sun itti bahamaniif iyyuu maali? Humnoota poolisii waggootaaf namoota ajjeesan, dubartoota gudeedan, maallaqa humnaan namarraa fudhatan balaaleffachuuf ture. Amma immoo kunoo humni waraanaa tarkaanfii hamaa akkanaa fudhata. Kana jechuun Naayijeeriyaatti guutummaatti dhaabbata nageegumsaa keessa rakkootu jira jechuudha jedhan Colville. Humnoota nageegumsaa Naayijeeriyaa irratti amantaa dhabiinsa uummataa guddaan akka jiru ka dubbatan dubbii himaan koomishiinaratti koomishina mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa amma kun adda baafamee furmaata argatutti biyyattiin rakkoo hamaa keessa jiraachuuf deemti jedhan. Waraanni Naayijeeriyaa immoo duraan deebii kenneen loltoonni isaa namoota hidhannoo hin qabnetti dhukaasuu haalee ture. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Riippaabilikaantichi pireezidaantii Doonaald Tiraampiif mormituun isaanii Dimookiraatotaa taanaa pireezidaantiin duraanii Joo Baayiden filannoo pireezidaantummaa kan sadaasa sadii ituun gahin dura har'a galgala kallattiin wal arguun wal falmii geggeessuuf jiru. Kan umriin isaanii 70 keessa jiran kaadhimamtoonni lamaan falmii xumura baatii fulbaanaarra geggeessaniin irra deddeebi'uun haasaa walii addaan kutaa ka turan yoo ta'u irra caalaa Tiraampitu haasaa ture addaan kutaa turan. Xiinxaltoonni siyaasaa Yuunaayitid Isteetsi hangi tokko falmii gaarii hin taane kan takkaa argame hin beekne jedhan. Falmii isa kanarratti koomishinni falmii pireezidaantummaa ka dhuunfaa kaadhimamaan inni tokko hanganni gaaffii gaazexeessituu caasaa oduu NBC Kristar Wakariin qophaa'ee fi kadhimmootii yeroo 6 irratti fuulleffate deebisuuf daqiiqaa 2 dubbatutti maayikii isa kaanii cufuuf jira. Haqamee ture oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kana gaajitanas Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Shamarreen godinaa Bunnoo Beddellee magaalaa Beddellee keessa jiraattu hojii hojjetaa jirtutti fuuleffata qophiin keenya kun Tizitaalamuu jedhamti. Balfa gogaa adda addaarraa xaa'oo uumamaa yookaan immoo kompoostii oomishuudhaan biqiltoota magaalaa Beddellee keessa dhaabbatan akka kunuunsaa jirtu dubbatti. Fuulduratti warshaa balfa gogaa gara kompoostiitti jijjiiru hundeessuudhaan dubartoota hedduu hojii qabsiisuudhaaf akka mul'ata qabdullee dubbattee jirti. Tizitaan Naakoor Malkaatu bilbilaan dubbisee Amborraa nuuf erge. Tizitaalamuu jedhamti. Yuunivarsiitii Mattuurraa gosa barnootaa Applied Biology jedhamuun eebbifamtee dhaabbata qo'annoof qorannoo mootummaa tokko keessaa ogeettii laaboraatoorii olaanaa ta'uudhaan kan tajaajilaa turte ta'uu dubbatti. Yeroo ammaa kana hojii dhuunfaatiin kan jiraattu ta'uu kan dubbattu Tizitaan godina Bunnoo Beddellee magaalaa Beddellee keessatti balfa gogaa gara xaa'oo uumamaa yookaan kompostiitti jijjiiruudhaan biqiltootaaf abaaboowwan magaalaa Beddellee keessatti argaman kunuunsaa akka jirtu kan isheen dubbatte. Tizitaan yaada kana akkamiin akka maddisiisuu dandeesse hojii kanatti akka seentes dubbattee jirti. Duraan gaafan barattu siisatti koo kanuma irratti hojjedhe. Amma gara peeparii sana publish gochuutti deemaan jira immoo naallee naamnis koofne. Sanarraa barmi kompoostiin kun mana faayidaa qaba taanaan maaliif gara magaalaatti finnu? Magaalaatti finnee bifa kamiin itti fayyadamuu dandeenya? Yaada jennuun hojii kanatti kan hin galle. Yaadrimeen hojii kana balfa gogaa magaalaa keessa jiru irra deebisanii fayyadamuudha. Bifa kamiin balfa gogaa kanarra deebisnee fayyadamna yeroo jennu karaa adda addaas jira garuu keessa karaa lama fayyadamee inni tokkoffaa baay'ee kompoostii jedhamu inni lammaffaa immoo iimoodha. Warmi kompoostii gaafa jennu raammoon varmii jirti raammootti sanaan kompoostii oomishuudha. Inni itti aanu immoo iimoodha. Iimoo jechuun effective microorganism jedhamu. Microorganismoonni kun bifa dhangala'oodhaa bishooftuudhaa bitamu. Bishooftuudhaa bitamanii haalli itti fayyadaman madda irrumatti attach godhamee kennama. Jaras fayyadamuudhaan balfa gogaa magaalaa keessa jiru kana xaa'oo uumamaatti jijjiiruun ni danda'ama. Kanaan dura yaallee turre abaaboo magaalaa keessa jirutti naqnee turre piroogresii gaarii irra jiru abaaboon sun. Isa qofa miti laaboraatooriitti illee hojjechiisneera. Fiimeeri laaboraatoorii teeknishaaniin ture yeroo nan jira hojjedheera. Ogeessota na caala nutti agarsiisee niwutiraanti kontentii kompoostiin kun qabu akka inni gaarii ta'e turuuf godhameera. Hojiirra oolmaasaas immoo argineerra amma fayyadasa jiru. Bu'aa qabeessummaa isaa ilaalleerra. Balfa gogaa gara xaa'oo uumamaatti jijjiiruun faayidaa inni qaba jettus Tizitaan akkasitti ibsiti. Balfa gogaa magaalaa keessaa maqsu jechuun tokkoffaa qulqullina magaalaa sanaa ni eegda hawwattuu taata. Magaalli sun bakka jireenya hawwattuu taati.
qulqullooftii hawwattuu taati namatti keessa jiraatu komfortii jiraatu. Lammaffaa qonna magaalaa babal'isuuf illee ta'a. Qonna magaalaa babal'isuu gaafa jennu kareedduu ilaaluu dandeenya. Qonna magaalaa kana keessatti dubartoonni akka hammataman taasisuu ni dandeenya. Dubartoonni qe'uma qaban akkuma qaban xiqqoo isheetti waan akka timaatimii, waan akka raafuu, waan akka shunkurtii oomishanii fayyadamuun mataan jala kana bitaalee of gargaaru. Gabaatti dhiyeessu taanaan immoo qarshii irraa argatu. Karaa biraatiin kun immoo qaala'insa gabaa amma jiru kana gadi buusu. Sadaffaa irratti faalamsa qilleensaa illee ni hir'isaa. Balfi gogaan walitti qabamee bakka tokkotti yeroo gatamu gaazii uumuu danda'a wal nyaatee. Gaaziin sun faalamsa qilleensaa fidaa. Gaafa balfa gogaa kanarra deebisnee fayyadamnu immoo faalamsa qilleensaa ni hir'isa. Dhimma kana qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu wajjin irratti mari'achuus dubbattee jirti. Proposaalaa guddaa gara birrii miliyoona 10 gaafatu qaama adda addaatti gasheera. Wixineen kun dhumni isaa kaayyoon isaa inni dhumaa tokkoffaa dubartoota achi keessatti fayyadama taasisuudha. Lammataa qulqullina magaalaa keenya magaalaa naannoo keenyatti eegsisuudha. Sadaffaan immoo akkuma biyyoota biraa nus akkamittiyyuu kompoostii kiiloodhaan madaallee gurguruu dandeenya. Aweemasiisan akkamitti sosaayitii keessatti humna. Kompoostii ati gaafa taanaan biqilaa mana kee boroodhaaf rakkattu. Dhaabuudhaafis namni mootiveeshinii argatu. Qindeessaa waajjira magariisummaaf qulqullinaa magaalotaa godina Bunnoo Beddellee kan ta'an obbo Bayyana Daadhii hojii Tizitaan hojjetaa jirtu laalchisee yaada itti kennanii jiru. Tizitaan bara darbeedha yaada kana kan fidde erga waajjiraatti waan tokko deeggaruuf itti deemneerra amma humna keenyaa garuu piroojeektii baay'ee guddaadha waan ta'eef sadarkaa waajjiraatti waan tokko akka shidama piroojeektii sana hojjettee agarsiisuu dandeessuu fi wajjin turre waan xiqqoo deeggaraa turre dabalataan garuu amma yeroo misooma magaalaa wajjin kallattiidhaan warra dhaabbata miti mootummaa kana itti barbaadanii akka isaan deeggarsa godhaniif biiroo wajjin kontaaktii gochaa jiru jechaadha. Gama biraatiin immoo biiroon Baddalleef gara keenya jira waan ta'eef isaan wajjinis waan tokko mari'achaa jira. Proposaalii gashiteetti sadarkaadhuma qindeessituu godinaatti ajandaadhuma qindeessituu ta'ee deemee kamerajii yoo argate isa sanaafis kallattii sanaan akka itti deemamu wanti mijachaa jiru jira. Dubartootaafis ergaa dabarsitee jirti Tizitaan. Shamarran warra kaaniif kan hin gorsan kaayyoo tokko waa tokko qabatanii yeroo deemanu galma isaanii ilaaluudha malee obstaakilias quunnamu argine dhaabbanna taanaan waan sanaan abdii kunna taanaan bakka galma keenya ga'uu hin dandeenye. Yeroo waa baay'ee waliin hojjechaa deemtu qormaaf hin dhibamu. Yeroo tokko aniyyuu nan dadhaba. Qaama tokko bira nan neeqaa. Qaama sana amansiisuun qabaa. Akka carraa ta'e amala kootti waan hin barbaadu gochuufan amma sadarkaa kamiiyyuu nan deema. Mana keessa mana koo maaneej nan godhaa. Ijoollee 2 qaba. Maatii qaba. Maatii koo anatu maaneej godhaa. Hojiin midilaan itti jiraadhu jira. Hojiin piroojeektii kanaa jira. Kana hundan waliin fuudhee deema. Kun maal agarsiisaa dubartoonni akka jirri waa baay'ee tokko waliin hojjechuu danda'anidha. Kanaaf carraan argatte kamiiniyyuu hin dabarsu. Carraan sun naaf fayyadu isa dhiisu carraa sana numa yaala. Hojii dabalataa garri biraastuu jiraatee numa hojjeta. Kanaaf bakka yaadne ga'uuf carraa arganne itti fayyadamu ofii keenya immoo hanga'aadhaan kan hojjechuu nan danda'a jedhanii of amansiisu jedheen dabarsa ergaa kana qabu. Galmi kee gara fuulduraa maali Tizitaa? Galmi koo gara fuulduraa faabrikaa kompoostii guddaa sana dhaabuu achi keessatti dubartoota fayyadamaa taasisuu magaala koo qulqulleessuu magaala keenya qofa miti godinoota ollaatiif illee fakkeenya gaarii taanee muuxannoo wal jijjiirree wanti kun akka babal'atu taasisuudha. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Namoota dhibee sammuu qaban cancalaan hidhanii kaa'uun Afrikaa keessatti gochaa gaddisiisaa baratame. Ijoollee aga waggaa 10faatu warra isaaniitiin cancalamee kutaa xiqqoo keessa kaa'amaa jira. Gabaasaan dhiyeenya kana garee mirga dhala namaa Human Rights Watchin bahe. Gochaan gaddisiisaan akkanaa ilaalcha moggaatti qooduu namoota dhibee sammuu qabanirra jiruu fi dhabamuu tajaajila fayyaa namoota dhibee sammuu qabanirraa kan madde ta'utu dubbatama. Qophiin fayyaa irraa gabaasaanii Paul Johannesburg irraa ergite kanatti fuuleffataa jaallannitu dhiyeessa. Yeroo waggaa tokko guutuuf jedhuuf Benjaamin Bilaal dhagaatti hidhamee ture. Kun isaa fi uummata 100,000 hedduu addunyaarra jiran keessumaa immoo kanneen Afrikaa keessaaf
jireenya dhugaati malee kan ofumaa seenaan himu miti. Benjamin Bilal akka jedhutti. Few years back, I was taken to a state healing center by my grandmother and my mother. There I was shackled. Waggootii hanga tokko dura akkoo koof harmeen koo gara waaltaa amantii tokkotti fayyinaaf nageessanii turan. Achitti harki koof miilli koo hidhamee san booda sansalataan dhagaatti na hidhan. Baatii 11f achin ture. Iddoo sana nyaatiin jiru. Yoo fedhan qofa nyaata nuu laatu. Naannoo sana sosso'uun gonkumaan danda'ama. Yoo sosso'uuf carraa argattes akkuma hidhamteetti ta'aa jedhe. Maaliif waan akkasiirra ga'e? Hospitaala dhukkuba sammuu fi wal'aansa kennu tokkicha Laayiberiyaa keessatti geeffame. Haalli inni itti baatii 11f keessa ture immoo dhibee sammuu dipireeshin jedhamuuf isa saaxile. Jaarmayaan fayyaa addunyaa akka tilmaametti lammiiwwan Laayiberiyaa 5 keessaa tokko dhibee sammuu salphaa ta'eef giddugaleessa ta'een qabamu. Jaarmayaan kun akka jedhetti Laayiberiyaan bara 2016 jechuun waggaa 4 dura ogeessa oguma qorannaa sammuu barate tokko qofa qabdi turte. Hiyyumii fi waa'ee dhibee sammuu hubannaa dhabuun maatii silaayyuu lubbuun jiraachuuf jecha carraaqaa jiran biratti ilaalcha duraa argachuu hin dandeenye. Keeriitii Sharma garee mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch keessatti mirga namoonni qaamaa hir'atan qaban irratti qorannaa gaggeessan dhibeen sammuu Afrikaa keessatti kan baratame ta'us rakkoo addunyaatii jedhu. Namoota dhukkuba sammuun qabaman haalatti keessummeessan kan ilaaleen akkasumas muuxannoo ofii qaban itti dabaluun Sharmaan gabaasa waggaa kanaa barreessanii jiru garuu naman dhaggeeffatan jedhan. Shackled people live in extremely unsanitary and degrading conditions. Many are forced to eat, sleep, urinate, defecate in a very small. Namoonni harkaaf miilli isaanii hidhame kun haala qulqullinni naannoo isaa itti hin eegamneef gadi bu'aa ta'e keessa jiraatu. Hedduun isaanii iddoo xinnoo keessatti akka nyaata nyaatan, rafan, fincaaniif booliif gargaaramaniif dirqisiifamu. Yeroo tokko iddoo bal'inni isaa meetira 1 meetira 2 ta'e keessa kaa'amu. Kabajaa dhala namaaf godhamuu qabu dhorkamuu jedhan. Namichi tokko Keeniyaa keessatti akka natti himetti jedhu Sharmaan waggootii 5 hidhanii na kaa'anii jedhe. Sansalatti na hidhan hedduu ulfaata. Kun immoo na gaddisiiseera. Kutaa keessa ture keessa dhiirota 7 jira. Uffata uffachuun hin eeyyamamuuf. Waan keessaan uffatamu kan qaama saalaasaa fi taa'aasaa qofa haguuguffata. Fincaanii fi boolii fi baaldiin gargaaramaa jedhe. Walumaa gal haaluma dhalli namaa keessa turuu hin malle keessan turee jedhee jedhan. Dhalli namaa silaa walaba ta'uu qabaa jedhaniiru. Kun kan ta'uuf mootummoonni Afrikaa hedduun namoota dhibee sammuu qabaniif deeggarsaaf tajaajila ga'aa hin kennan. Keeniyaa keessatti kan maadheffate caasaa namoota sammuun isaanii dhibameef hojjetu kan Pan African Network jedhamuuf dura taa'aa kan ta'an Michael Jenga akka jedhanitti mootummootaaf yaadan dhiyeessu laman qabaa jedhu. We need absolute prohibition in terms of shackling. I think that for me is very, very important that we need to have the enabling legal frameworks to address all the challenges. Harkaa fi miilla hidhuun akka hafuuf ajajni seeraa jiraachuu qaba. Rakkoo jiran kanaaf furmaata arguuf gama seeraan waa hojjetamuu akka qabuu fi barbaachisaa ta'uusaa anaaf naa gala. Garuu waa'ee seeraa qofa otoo hin taane wanni beekamuu qabuuf barbaachisaan maalii isa jedhu ilaaluu qabna. Akka kootti waan akkaan barbaachisaan hawaasa keessatti tajaajila eegumsa fayyaa namoota sammuun isaanii dhukkubsateef akka argamu gochuufi kunis hawaasa bal'aa keessatti akka argamuuf hojjechuudha jedhaniiru. Dhimma kanarratti gabaasa kabarreessan Sharmaan immoo dhukkubi COVID-19 rakkoo kana daran hammeesseeraa jedhu. People go in and out of trains depending on the support that's available in the community. I've personally documented a case who was shackled for 8 years in a shed. Namoonni deeggarsa hawaasa isaanii biraa kennamu argachuuf harka isaanii hidhaa keessaa hiikamuu fi deebisamee hidhamuutu jira. Nama waggaa 8f mana xinnoo mana boroo jiruutti hidhame gabaafnee jirra. Amma gadhiifamee hawaasa isaatti deebi'eera. Sababiinsaas deeggarsa akka argatuufi jedhan. Hojii argateera. Naannoo isaatti masjiida jiru sagantaa kadhataa yeroo jiru deemee labsa.
Waggaa afur booda garuu dhukkubi COVID-19 isa qabnaan maatiinsaa deebisanii hidhan. Sababiinsaas tajaajila mootummaan kennu keessatti rakkoon uumamee tajaajila addaan cite waan ta'eef jedhan. Seenaan Benjaamin Bilaal garuu dhuma gaarii qabaateera. Obboleessi isaa inni guddaan lafa amantii jedhamee baatii 11 hidhame sanaa baasee hospitaala wal'aansa fayyaa sammuu magaalaa Monrooviyaa jiru seensiseera. Sana booda barnoota isaa xumuree yeroo ammaa mana barnoota tokko keessatti barsiisaa ta'uudhaan mindeeffamee jira. Gama kaaniin immoo qabsaa'aa waa'ee dhukkuboota sammuu ta'uudhaan. Jiraattonni naannoo haroo wancii tokko wancii karoora gabataa lahaa gadi jedhamuun misoomsuudhaaf haroowwan biyyattii kabiroo lama waliin karoora keessa galuun kan isaan gammachiise ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Gama biraatiin immoo yeroo mootummoota Itiyoophiyaa dabranii keessa haroo wancii ni misoomsina jedhamee usuun hojjetamiin waan hafaa tureef ammallee akka shakkii qaban kanneen ibsan jiraattonni naannichaa lafa keenyarraa akka nun buqqifnellee sodaa qabne jedhu. Misoomni haroo wancii yoo dhuguma akka karoorfametti eegale namoonni naannoo baratan hojii argachuuf hawaasni naannoo akka fayyadamuu danda'u ibsamee jira. Daawwattoonni tokko naannoo sanatti argamanis haroo wancii misoomuu baay'ee barbaannaa jedhu. Gabaasaan Akoor Malkaa dhiyeenya Amborraa nuuf erga dhiyeessina. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa fi Shawaa Kibba Lixaa gidduutti argama. Bishaan miidhagaa bifa cuquliisaa uffatee gaarreewwan gidduu ciisuu fi naannoon isaa magariisa ta'e kun haroo wanciiti. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ji'oota muraasa dura haroo naannoo Amaaraa keessatti argamu Gorgoraa jedhamuu fi naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaatti kan argamu haroo Kooyishaa wajjin haroon wancii karoora gabataa laagar yookaan gabataan biyyaaf jedhamuun akka misoomu yeroo ibsan akkas jedhanii turan. Wanciin baay'ee kan nama hawwatu. Ga'umsa kennaa fi aartii kan mul'isu gaara magariisa bishaan qabu hojii amma tokko hojjechuudhaan Finfinnee irraa fageenya baay'ee dhiyoo ta'e irratti kan argamu waan ta'eef namootni hedduu sanbataaf dilbata dhaqanii bakka itti bashannanuu danda'an hawaasni naannoo carraa hojii argachuu fi hojii uumuutiin jireenya isaa akka fooyyeffatu kan carraa kennuu danda'u jedhan. Magaalaa Amboorraa kiiloomeetira 27 irratti kan argamu haroo wancii yeroo ni misooma jedhame miira itti dhaga'ame gaafannee turre jiraattota naannawa haroo wancii tokko. Maqaan koo beellamoo Zallaqaan jedha. Ani umriin koo nama waggaa 7. Doktara biyyi dhufanii biyya kana ilaalanii biyya kana misoomsa jechuudhaaf baay'ee biyyi kun itti gammadeeti, itti gaggabeeti, jaalateeti, jaalala guddaadhaan taqabbalee jira. Dassaaleny Galataan jedhama. Turjumaana ikooturizimii miseensaa jechuudha. Baay'ee gammanne. Yeroo abbootiin keenya naa dhageenya abbootiin keenya nuti sumurii keenya kanaan qaqqabne irraa moocii nan boowalisoo moocii wancii kunaa misoomu mangistuu Amaaraa fakkeenyaaf innaa dhageenyu bakkeensaa bakka gaattiraa ciciisaa bakka jedhamu sana hoteela ofiisaatii dhufee bulee nan hojjedha jedhee deemee nuun abbootiin keenya jechuudha. Nutis ijoollummaan qaqqabne irraa baruma baraan dubbatama barum baraanii si'a baay'ee pirojektiin kun jalqabamee qayyafamee achumaan hafaa ture. Kana dhuguma taanaan nuti umurii keenya kanaan kana arginee misoomni kun galma taataanaan baay'ee gammannaa. Fayyaa Lammaan jedhama. Sabru Baro Tumsa Oromo Gutuu Jarra Afaan Abishee Garba Haile Fida Maammoo Mazannoo Haile Maariyaam Gammadaa Garasuu Asaffaa Shaayamannuu Bakar Abdii Caalii Shonee Olii Qaadingilii